Achiboota osoo dalagaan jiraatee dalagaanuu taalkaniiti ifaan sin barbaachisu achiboota ifaa hanga ganamaatti hin sheddan jechuu. Amma isinii galee. Ata dur jirtii mana jaarsa jaatti dha warra baasanii sirreessanii. Sabbaasaa kute. Mucaa Faisal. Faisaliin baan. Sabbaasaa kute. Eba. Hai. Sabbaan dilaanan siyaamoo sabbaa keetii jirta. As deemamma. Abba maal jette? Maal jettee naan jaasa kun? As deemiti bishaaniin dhugunaafiti. Dafi bishaaniin dhugunaafitiiti. Hottume hottu. Asiki. Ijoolleen mana kireeffannaa ja'an tokko dhufanii. Hin dhufne. Yeroo isaan dhufan ulaa irraa banii ol naqiiti mana garsiisi. Mana achi aanu san mana gamachi aanu san garsiisi. Dhageessee. Dhagee bishaan siifitee dhufa. Deemi bishaan. Itti gaji. Eessa ooltee serraan tan? Asumaan jira abbaa. As jechuun eessa gaa? Maraan jira. Qaatiraan dhufee jira qo'achuuf jira. Qo'achuutti hin jireette? Akkiisiin jee hoggaa jarri mana kireeffatu dhufe irraa bantaa hangasittuu ijoolleen an edan rafne hirriiba akka nan dhorkine ijoollee akka ijoolleen hirriiba nan dhorkine eege hoggaa jarri dhufan nakaasee osoo ittiin dubbanne ijoollee ulaa irraa bani nakaasee nama shilimiin ja'a dhageessee? Dhagee. Deema. إذا ترى نجفتك أتراني مش لميجا Sabra banyak kasa. Ayo. Abba. maal jetta boo? Joolli ta'u kai. Ijoollee mana barbaadanii dhufe? Joolleen dhufe. As jiranii? Ol naqi. Ol seenaa jiin. Ol seenaa. Mana galchisa. Isinii yaay. Aboo? Dhuftanii? Dhuftanii mi? Mana siimisa ganama kana siima kana gaafa. Ana diro. Manni barra akkuma isiniin jeessan ni jiraati. Akki mucaan haasin garsiisu. Faisal? Yoo abba. Ijoollee ol mana hixeeti biraa deemtaa ijoollee maaliiti ijoollee deem mana garsiisi. Deem haasin garsiisu mana. Mana siin jeessan garsiisi. Deem. Mun walaal. Qaaxiraan tun narraa buutidde manni kunis siidhana godha akkaan hin rafne. Dhiiroo manni taa'e. Yaa Rabbi taasise. Abba mana siifin jira. Ol seenaa jiin ol seenaa. Ota ol seenaa. Ota seenaa. Seenaa ilmaan kiyya ol seenaa. Hatta as deemsisan deem hara qo'annaa keetti deem. Isin seenaa ta'a. Manni isinii ta'e. Eega manni isinii ta'eefuu manni kiyya seereef danda'ee qaba. Seera saniin isin qaraasisa. Achiin ta'a deem. Atis achiin ta'a dhageessa siimi manni kiyya. Manni kiyya akkumaan isiniin jee seera mataa isaa qabu danda'ee qaba. Seerri isaatiis tokkoffaan dura ulaagaaleen isaa guutuudha hundinuu bishaan ni qaba. Ifaa ni qaba. Akkasumattis mana fincaanii ni qaba. Mana nyaatatti godhatan alawaada ni beeytaniimi. Waa hunda ni qaba manni kiyya waan hin qabne. Hin qabu. Akkuma teettee laale hin qabu jechuun ni danda'ama.
Tanaafu seerri isaa tokkoffaa bishaan itti fayyadamni isaa ganama subii ni udu'attan ni udu'atta. Amma sii galee ganama subii erga wadda'atteen booda zuurii hin udu'attan ammoo asrii akka tasaa yoo uduu cabsite ni tamummatta. Akka tasaa magriiba immoo yoo akka tasaa magriiba irratti an as jiraadhe ana na hayyamsiiftee akkasitti guyyaa tokko tokko siif laaleetiin itti fayyadamta. Amma gama ifaat dabarra. Osoon gama ifaatti ittiin dabarreen duratti alawaa jechuun mana itti waa bilcheeffatan sa'a 24 itti fayyadamuu dandeessa jechuudha alawaadha. Amma kun sii galee sa'a 24 hayyamamaa jechuudha. Ifaa galgala sa'aatii takkarra hanqa sa'a lama ni shitattan. Manni kiyya akkumaan isiniin jee ifaas ni qaba waa hunda ni qaba. Ifaalleen anumaa isinidha ifaa. Akkumaan siin jee sa'a takkarraa hanga sa'a lamaa eega shitatteen booda sa'a lamarraa hanga sa'a sadii ni dhaamsita. Sa'aatii sadii booda isinuun barbaachisuu haa. Achi booda osoo dalagaan jiraattee dalagaan uta halkaniiti ifaan sin barbaachisu achi booda ifaa hanga ganamaatti hin shiddan jechuu. Amma isinii galee nu galee waan biraa to'ame wanni jijjiiraa jirti. Mucaan kunoo si hojii mana galaa? La mucaan hojii mana galu. Ayyee. Anumaatu saayiba kiyyaan hojii dhufee mana hojii barbaadu jira. Duuba eenyu hojii mana galta jaartiidha qabda jechuudha? Jaartiin qaba. Erga jaartii qabaatteefuu waan inni irraanfadhe jira hottu hin si garsiisa. Hottu hayyee hottu waan si garsiisa. Laal ulaa tana gartaa? Ulaa as jirtu tan? Ulaa tanaatutu jijjiiruu fadha. Tane? Ulaa mana sanii san? Ulaa mana kana kireessu yoomtu kana? Asittiin kaayuu deema. Ulaa alaa kanatti? Asittiin jijjiiruu deema. Amma sii galee? Naa galte dubbata biratti naa keessa gaa. Maalitti goote eega ulaan jabduun dhuftee ulaa alaatti itti galte ulaan mana keessaa ta'alaa cufamnaan ta mana keessaa wanni takka hin barbaaddu bara amma sii galee akkasitti ulaa rakkoon qaba jechuun akkasumatti itti dhiifna. Akkasuma keessa galtaa maal rakkoo qaba jettee? Duuba adeera keenya dhagayeemma. Aniin kun tokkoffaa jaartiin qaba. Kalamadaa aniin kun qabeenya kiyya gisheen galfadhe dalagee mana keessatti kaniin itti jabeeffadhu. Niin qollofadha mana kiyya. Duuba mana kiyya bana haa taa'uu kishette kana maal jechuu keeti? Dhageessa laal nuti jechuun yookaan jechuun nama jaartii namaatti haajamuu miti adeero nama qabeenya namaatti haajamuu miti nama uuma namaa kamittuu haajamuu miti jechuun ni danda'ama. Ni qabna ni qaba. Dhageessa maaliif ulaan alaa seeraan tolfamuu qabdi sanuma malee wanni biraa hin jirtu. Na dhagaya adeero yoo isin manni namaa naawusaan tola daruurii qulfi qabaachuu qaba. Naamusaan qabu manni kee. Naamusa qabu hin jenne na dhagaye jaartii kee maalis ittiin dhiifadhe yoo barkeessummaan kee haajata kana hojjiisa. Jaartii keetti nama jaartii namaatiif qabeenya namatti haajamuu miti si himeetiin jira si hin galle yoo si tobaate ni dhiifta. Taaniin janna deeru akkamittiin amana mana bana akkamittiin qabeenya maala hiikamtii keessa dhiifadha. Aniin kun akkamittiin si amana. Dhageessa kana gaamanna kiyya seerri mana kiyyaa kanaa si taanan kireeffadhu si tobaannan dhiisuudhaaf ni dandeessa. Egaa adeeroo eega kana itteefu haadha warraatii wajjinis wal dubbadheeti wal mari'adheeni sitti deebi'a. Dhageessa ammaan dubbii kanaan beekuuti amma ni kireeffattamu waan kireeffattu mana kana. Hin mari'adheetiin si deebi'a. Amma gabaabdu dubbii ati dubbiin namaa siin galtu maali namni kana maali yoo kiyyaa siin irra dargaggeessaami mana lafatti si qabamu siin qabamu takkitti mutana na adda baasi yoo amma mana namatti galtan. Lal mari'adheetiin sitti as deebi'a wantumaa baati lafa naa qabii. Nin qabaasi. Lafa naa qabii. Qannee gaa dubbiin dhiyaa kanuma. Mari'adheetiin sitti deebi'a dhorri yaati. Lafa naa qabii siin jedheero. Eega akkasii taatee abdoo qonnaasi mari'adhee deebina. Akkumaan isiniin jee deemaati amma mana turraan nin kireessa isinii meetu jira. Turuu siin jee. Yoo deebi'ani yoo teefni deebi'ani deebi'uu baannaanis kireeffatan wayii isaan qofa. Namni hin jiru ganda guutuu kireeffata. Namni hin jiru mee.
Mucaa Faisal deebadhee bishaan san fide malee bishaan san itti waraabimee dafi. Jaarsi kaa soo jaarsi. Baktina jaarsi haala waan asuubina. Duboode bawa amula sima bigwati ne ga yawa. Jaarsi kane. Ofo kana mo tini ga no. Al pina kana waan jawa. Mo ko jaame timu. Timi ga no lafta sa tini ya ga tini be chuba ya mo timi no. No ma Adeero bayyan. Maali maana yaamtan deemtanii maratanii tachaatanii. Adeero si dubbifnee deemuu barbaanne wantu. Maali maal jettame? Maal jechuun fedhamee jira lafa. Laal adeero dhageessa manni kee seera addunyaarra hin jirre manni kee mana seera addunyaarra hin jirre qabu naan taane manni kee kuni. Hai maal jechuu fedha kun? Boo dur jirtii mana tokko lafa nama qabsiisanii naan taane jechuun jirti. Maal adeero atoo dur jirtii mana jaarsaa jaartiidha. Hulaarraa baasanii kireessanii. Dhufani. Oh. Bye-bye. Fatal. Fatal cina mana level chesnya adu. Fatal. Kushina sa'aatii 24 itti fayyadamta. Sa'aatii 24 waan fedhetti sa'aatii 24 itti fayyadamta. Ifa galgala sa'aatii takkarra hanqa sa'a lama ni shidattan. Manni kiyya akkumaan isiniin jee ifaas ni qaba waa hunda ni qaba. Ifaallee anumaa isiniidha anu. Anumaa isiniidha anu. Akkumaan isiin jee sa'a takkarraa hanga sa'a lamaa eega shidatteen booda sa'a lamarraa hanga sa'a sadii ni dhaamsita. Sa'a sadiin boodatti ifaa sin barbaachisu kaa dalagaan jiraatullee. Sa'a sadii booda ifaa maal si barbaachisaa osoo dalagaa qabaattee dalagaan achi booda. Kuni kam jiraatu jiru. Dalagaan jiraattee achi booda dalagaan taalkaniiti. Amma sin galee. Nu gale waan biraatu hame wanni jijjiiraa jirti. Wanni biraa. Eenyu wajjin mana galta jaartiidha qabda jechuudha. Jaartiin qabee jaartiin. Erga jaartii qabaatteefuu waan inni irraan fadde jira hottu isa keessa hottiin irraa ulaa jijjiiruu deema. Amma sii galee. Na galte dubata biratti haa keessa maal itti goona ulaa eegaan inni ulaa alaa eegaa ulaan alaa nurraa seeraan amaanaadhaan cufamte. Ulaan hin barbaachisu bara. Adeera kiyyaaniin kun jaartiin qaba tokkoffaa. Lammaffaa qabeenyaan kisiin dalagaa irraa mana keessa jiru. Duuba adeera kiyya dubbiin tuni mana irraa baaftee hin jijjiirette. Ana jechuun nuti nama jaartii namaatti ajajamuu miti nama qabee akkamitti ati bira kaatu na dhagaya adeeroo yoo isiima manni namaa naamusaan tola daruurii qulfi qabaachuu qaba. Naamusan qabu manni naamusa qabu hin jenne na dhagaye jaartii kee maalis tinni fadhe yoo keessummaa kee haajata kana hojjiisa. Jaartii namaatiif qabeenyi namatti ajajamuu miti si himeetiin jira si hin galle yoo si tobaate ni dhiifta. Kanin janna jiru akkamitti manna kiyya seerri mana kiyyaa kanaa si taanan kireeffadhu si tobannan dhiisuudhaaf ni dandeesseetiin si deebi'a. Amma gabaabdu dubbii ati dubbiin namaa siin galtu maali namni kana maali yoo kiyyaa siin irra dargaggeessaame mana lafatti si qabamu siin qabu amma takkitti mutana na adda baasi yookaan amma mana namatti galchan. Lal maredheetiin sittas deema wantumaa baati lafa naa qabii nin qabaasi reelfa naa qannee gaa dubbiin dhiyaa kanuma maredheetiin si deema dhooroo kiyyaati lafa naa qabii siin jedheeru.